Marsaa dhaabbilee basaasaa addunyaa guutummaatti laamshesseen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dambalii boombii Iraan irratti facaasuuf turan tasaaqaniiru. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf Ameerikaan deebii abiddaa Iraan irraa dhufuu danda'u sodaachuun duubatti deebiteetti. Ajajaan kutaa hojii olaanaa Iraan Meejar Jeneraal Alii Abdollaahi kan waajjira muummee giddu galeessaa Kaatamal Naabiyam loltoota isaanii dura dhaabbachuun ija isaanii gara samiitti cufaniiru. Doorsisa Ameerikaa irraa dhufe kophee jalatti gadi dhiituun kallattii fuula Waayit Haawusitti cilee dibaniiru. Tiraamp doorsisa gara jabinaa halkan edaa baaseen buufata boba'aa Iraan isa guddaa fi odola Hargi gubbaatti argamu dhaabbataadhaan qabachuuf dhaadataniiru. Jeneraalichi dubbii Tiraamp kana hordofuun akeekkachiisa gabaanni isaa addunyaa keessa dambalii rifaa isaa ergeen bu'aniiru. Waraana Ameerikaa yakkamaa akeekkachiisna dachee Iraan irratti haleellaa tokkollee dabalataan banuuf yoo ija jabaattan abiddi waraanaa baha giddu galeessaa qofatti osoo hin taane guutummaa lafaa irratti ni babal'ata jedheera. Jeneraalichi dabaluun hirree jabaan Iraan magaalota Ameerikaa hunda rukutuu akka danda'us dabaluun ibseera. Waashingten seera keenya yaa beektu jechuun Istireet oof Hormuz keessa darbuun hayyama koree hidhota warraaqsaa argachuu gaafata jedheera. Yoo humnaan darbuuf yaaltan ammoo nama pilaaneetii kanarra jiru hundaaf guutumatti hin danda'amu jechuun jala sarareera. Iraan yoo gubatte boba'aa addunyaa waliin gubatti jechuun achi sa'aatii muraasa booda boombii kamisa galgala dhoohuuf beellamame yeroo gadi bu'u. Doonaald Tiraamp waltajjii isaanii Tiruu Sooshaal irratti bahuun addunyaa ajaa'ibsiisaniiru. Maashiniiwwan waraana Ameerikaa akka tasgabba'an ajajuu beeksisuun sodaa Iraaniif qaban addunyaaf labsaniiru. Tiraamp marii Riippablika Islaamaa waliin taasifame sadarkaa olaanaarraa akka ga'e ibsuun haleellaa fi boombii har'a galgala Iraan irratti gaggeeffamuuf beellamame haqeera jechuun ibseera. Tiraamp waajjira Oovaal keessa seenuun gaazexeessitoota iyyaa turaniif akkas jechuun deebisaniiru. Reefuu waraana Iraan waliin taasifne irratti qubsuma guddaa taasifneerra. Guyyoota muraasa dhufan keessatti sanadoota xumuraa jirra jechuun sirna waliigaltee guddaa qabaachuun keenya hin oolus jedhaniiru. Tarii ayyaanichi Awurooppaatti ta'uu akka danda'u himaniiru. Gabaasni oduu faarsirraa dhoohee iccitii tokko mul'iseera. Ameerikaan qabxiilee marii Iraan kana dura qopheessite duubatti deebitee fudhachuu ishee saaxileera. Sababa harka kennachuu Ameerikaa kanaan carraa waliigaltichi aangawoota afuuraa fi waraanaa Iraan irraa raggaasifamuu qabu akka jiru ifoomseera. Yaa ta'u malee magaalaa Teheraan keessatti miira ayyaana kabajuu osoo hin taane of eeggannoo sibiila uffatetu mul'ata jedhameera. Kana cinaatti dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii maayikiroofoonii fuuldura dhaabbachuun ololli Ameerikaa jechoota saba isaanii akka mallatteessine akka murteessine ibsaniiru. Wanti haga ammaatti Waashingten irraa dhageessan baay'inaan tilmaama miidiyaati jechuun adeemsi murtee kennuu Iraan irratti akka hundaa'u himaniiru. Qaamoleen dhimmi ilaallatu barreeffama yaadame kana bal'inaan erga gamaggamanii booda raggaasisuu qabus jedheera. Ministirichi dabaluun murtiidhuma qaamolee aangoo qabaniin erga kennamee booda addunyaaf ifa goona jechuun ibseera. Sa'aatii 24 darban keessatti xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa kibba Iraan irratti haleellaa cimaa kan taasisan yoo ta'u, koreen hidhota warraaqsa Islaamaa ammoo tarkaanfii humnaa ol ta'een buufataalee waraanaa Ameerikaa 18 burkuteessuu ifoomseera. Labsii lafa raasee fi seeneffama injifannoo warra dhiyaa caccabseen koreen hidhota warraaqsa Islaamaa akeekkachiisa hamaa ta'een gadi ba'eera. Humni isaanii ka'umsa isa dhumaa irratti akka maxxanu qaroomina dhala namaa hundaaf beeksisaniiru. Koreen hidhota warraaqsa Islaamaa ibsa sodaachisaa Waashingten irraa kaasee haga Teel Aviivitti buufata waraanaa hunda keessatti sagalee dhageessise kenneera. Himata warra dhiyaa sabni Iraan dadhabe jedhu guutumatti kuffisuun Iraan seenaa ishee keessatti humna guddaa sodaachisaa ta'e akka ijaarte himeera. Iraan doorsisa qofa osoo hin taane buufataalee Ameerikaa gara tamboo xuuxameetti gadi bu'uu ifa gooteetti. IRGC'n ibsa guyyaa irraa kenneen iccitii lolaa sa'aatii 24 darban irratti ta'e ifoomseera. Koreen hidhota warraaqsaa fi waraanni Iraan galmoota waraanaa Ameerikaa 18 guutuu Eeshiyaa dhiyaa keessatti argaman milkaa'inaan qulqulleessuu himeera. Misaayiloonni ulfaatoon 12 ta'an naannoo qilleensaa cicciruun kallattiin buufata qilleensaa Alzaraaq Joordaan keessatti argamu rukutuun xiyyaarota waraanaa Ameerikaa gatii guddaa qaban F-35, F-15 fi F-16 gara sibiila baqaa jiruutti jijjiiraniiru. Bahareen keessatti waajjirri muummee doonii shanaffaa humna galaanaa Ameerikaa diroonii Iraaniin daaraa ta'eera. Anteenaan qunnamtii barbaachisoo ta'an humnaan cicciramuun ijjiraa dara isaanii galaana walakkaa keessa lixeera. Ittisni qilleensa Ameerikaa humna guddaa qaban eekkamsa Teheraan guutumatti dhaabuu dadhabuun buufataaleen Kuweet keessa jiran aara furdaa ta'een liqimfamaniiru. Yeroo ammaatti aarri kun caccabaa helikooптara waraanaa Ameerikaa Apaachii fi xiyyaarota waraanaa Ameerikaa F-35 irraa ol ka'aa jira. Hooggantoonni hoteelota Awurooppaa kananiin guutaman keessatti waraqaa dippiloomaasii yeroo wal jijjiiran sararri diimaan ammoo lafarratti bocameera.
Doonaald Tiraamp qubsuma guddaan injifanneerra yoo jedhu jeneraalonni Iraan harka isaanii misaayila irratti hafee agarsiisaniiru. Waliigalteen nagaa kunis soba yoo ta'e boba'ii addunyaa akka gubatus akeekkachiisaniiru. Sanadoonni minjaala irra kaa'amuun addunyaan hafuura ishee qabachuu filatteetti. Tiraamp xiyyaarota boombii isaanii yeroo muraasaaf dhaabuu himuun minjaala marii ilaalaa akka jiran ifa godhaniiru. Bishaan Tarsiimoo Strait of Hormuz ajaja humnoota Iraaniin guutumatti cufameera. Ajajaan humna qilleensaa Iraan ergaa sodaachisaa dabarsuun yaaliin biyyoota dhiyaa kamiyyuu uggura kana cabsuuf yookiin bishaan abbaa biyyummaa Iraan sodaachisuuf godhan battalumatti guutummaa bahaa giddu galeessaa gara Si'oolitti akka jijjiiru hawaasa addunyaaf akeekkachiisa dabarseera. Koreen eegdota warraaqsaa ajaja hooggansaa hojiirra oolchuu himuun shallaggiin dogoggoraa gamtaa Ameerikaa fi Israa'el madaallii humna addunyaa gara Riippablika Islaamatti jijjiiruu mirkaneesseera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa GSS Afaan Oromoo odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo qabannee aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jennee asumaan nagaadha.